mana bira dhufuun dirqama na faarsaa ibsan kennu gar na arrabsaa kan ibsa godhan anna mana arrabsu gaa tillik sawne namni na arrabsee ibsa kenna jechuudha ashaqqalatu na arrabsee eenyu nu arrabsu fedhiin qabu jechuu barbaadetanii eenyu nu garuu waan dubbadhe irratti takka takkaan keetiin ibsa kennitaa jechuudha waanan fide irratti ibsan kennitu taanaan sabaattanyaa samaayin si erga an dhugaa rabbi samaayi torban si erga ookaan waakkachuu qabda yookaan jira jechuu qabda imaanuu bakka aaxif haalloo bakka simballeessaan hunda kee jechuudha waanan irratti dubbadhe tokko gadi baa ibsa kenni wanti kun akkasii jedhe kanan gootu taanaan aaxif haalloo bakka simballeessaa imanuu yetaa abbaatu hasragice nagraaloo kun immoo irra baramte jiru እና intalattiin kaleessaa sun akkami ulfisii mul'ateera dhugaa rabbii intalattiin ulfisii mul'ateera oo jala jiraatte rabbii daa'ima kee daa'ima nagaa rabbii siif godhu hoodii fidii maalan godha fide maalan godha dhugaadhuma ulfooftee moo fiqirii qabe intalattii dhugaan gaafinatti ta'e fiqiriitu qabe moo mee taappi godha taappa argo mana keenyas fooloo gochuun dagatina dhugaa rabbii ulfamuu fiqiriitu qabe mee namni mee ibsa viidiyoo wayi waraabaa hidheen dagadhe maay beektu waa danuutu jira amma miisajii tokko isinii dubbisa intalli yoo jala jiraatte maqaa kee hin dha'u utuu maal goota maal naa dhaamtaadha hundi keessa nu dhaggeeffadhaa qalbiidhaan wallahi billaahi abbaan miisajii kanaa dubbiseera miisajii kee siin deebifne garuu dhaggeeffadhaa wallaahi wabillaahi kunoo barreeffama ila argaa jirtu miti rabbarka koo qurceessu tarii intalli sun jala jirti ani hin beeku jechuudha garuu isinii dubbisa miisajicha argeetan barnoota irraa fudhattu ila masanjariidha kun argaa jirtu miti ila kunoo maqaa siin mul'ata masanjarii keessan jira jechuudha kunoo masanjarii keessan jira jechuudha masanjarii keessaa barreeffama kaa isinii dubbisaa jechuudha bitattu okay amma barreeffama gara qalbeeffadhaa akkanedha barreeffamichi jalqaba irratti dheeraadha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh tokkee koo waan na dhibee tokkotu jira sirriitti dhaggeeffadhaa rikardi godhadhaa namaan illee gaa maala gootu tusi ta'e maal gootaadha abbaan intala kanaallee hin beeku na dubbistee turte ansi hin deebisne jechuudha gaafa awugeesti torbaa naa barreessite jechuudha PM sa'aatii 3:11 PM awugeesti jechuudha na guyyaa muraasa duraa jechuudha akkanedha dhaggeeffadhaa sirriitti wallaahi wabillaahi sobaa miti kunoo ila masanjarii argaa jirtu miti masanjariidha kunoo ila masanjariidha jechuudha okay isiniif aniin dubbisaa jechuudha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh tokkee koo waan na dhibee tokkotu jira duraan ani nikaa godhameen ture silkiidhaan mucaa ani nikaa godhameef sun suudaanii ture achii dubaayin fide obboleettii isaa wajjin wal gargaaree achii booda ani xalabaan jira dhufee osoo hin turin fuudhee laayivii irratti ijoolleen isheen nagoonaanan ilaalaa ture zargii isaa jechuudha zargii isaa boodas anis kadheen nikaa koo naa kenni jennaan eerumi jedhee anis fuudhee jira achiin mucaa tokko wal jaallanne anis fuudhee jira eerumi naan jedhee achiin mucaa tokko wal jaallanne inni biyya jira jimmaan bakka ta'e jira beekaa irra darbaddee kana jimmaan bakka ta'e jira ollaa obboleettii kootiiti nikaa godhatee ji'aan birrii na gaafata ture akka inni jaalala koo hin qabne bareen anis irraa of qabu eegalee booda silkii cufatee waggaa tokko badee obboleessa isaa gaafadhee ijoollee guddinyaa isaas gaafadhee obboleettii kootis hunduma nama isatti dhiyaatu gaafadhee onlaayinii irraan galchee tarii onlaayinii itti kottu natti fakkaata haga kana keessaa guyyaa tokko maatii koos dubbisee hin beeku nikaa kee sirraa dhagaartu miti sirriitti eeyyen jedhaaka dhaga'uu keessan gorsa kun isin fayyada bar okay sageera irra isinii deebi'a yeroo tokko narkaa gatee bakka sirriitti dhaggeeffadhaa taaptaa godha ilaal assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh tokkee koodha maqaa isheen dha'u waan na dhibee tokkotu jira duraan ani nikaa godhamee ture silkiidhaanii mucaan nikaa godhameef suni suudaanii ture achi dubaayin fide obboleettii isaa wajjin maallaqa wal gargaarreen achi booda
eegas hin Dubaay fiddeetti jechuudha. Achii boodaanii xalabaan jira Dubaayin xalabaa jirti jechuudha. Dhufee osoo hin turin fuudhee laayivii irratti isaa zargii geggeeffataa jiru namni sheer itti godhan. Daarektii jechuudha isii Suudaan irraa isa fidatte Dubaay fidatte jechuudha. Gaafa isin fidattu zargii isaa utuma hin turin laayivii irraa sheer itti godhan jechuudha. Ijoolleen sheer natti godhan ilaalaan ture jette. Zargii isaa boodas anis kadheen ni kaakoo naa kenni jedhnaan eerumii jedhee anis fuudhee jira eerumii jedhee achi mucaa tokkoon wal jaallanne isa sana dhiibte baasii itti fidde jechuudha. Mucaa tokkoon wal jaallanne inni biyya jira Jimmaani bakka ta'e wayitii bakkichi jiraasi ollaa obboleettii kootiiti. Nikaana godhatee ji'aan birrii na gaafata ture. Akka inni jaalala koo hin qabne bareen anis ofirraa qabuu eegale. Booda silkii cufatee achi buutee bade. Waggaa tokko booda obboleessa isaa gaafadheen ijoollee gooddanyaa isaas gaafadhee obboleettii kootis hunduma namaa isatti dhiyaatu gaafadheeniin onlaayinii galchee. Haga kana keessaa guyyaa tokkoof maatii koos dubbisee hin beeku. Nikaa kee sirraan buusa. Yoo ati birrii 150 ergite naan jedhe. Ani ergaan jiru jennaan maatii kee firdi beetiitti dhiyeessa naan jedhe. Okay, yoo na barbaadde na fuuchuu nan galaa. Waan sirraa eegamu qajeelchi jennaani birri ergi naan jedhe. Ani immoo fedha isaan qabu. Namni maatii koofis hin taane anaafis hin ta'u. Mee akka obboleettii keetiitti yaada kana maallaa jettaa? Wallaahi miidiyaarra bahu maatii kootu na dhowwe. Hiree kootiin taphataa jira. Lafa abbaa isaa kennaniif irratti lafa abbaan isaa kennanii irratti ijaarradhaa jedhan gurguree qamayee fixe. Duraan yeroo maatii koo deemii dubbisi jedhan birrii ergan duraan deemii maatii koo dubbisi jedhee birrii ergee jennaan ergee fi deemee dubbisaanitti ergu duraan yeroo maatii koo deemii dubbisi jedheen birrii ergii naan jedha. Ergee fi deemee dubbisaa ergi deemeen dubbisaa naan jedha jechuu barbaadde naan jennaan ergee fi birrii ergii deemee maatii kee dubbisaa naan jennaan ergee fi deemee dubbisa ani itti erguu didee jennaan deemuu didee. Innis waggaan tokko isaa eenyu darbe yaa tokkee koo maal la gorsitaa jedha. Maal jettani waan gorsitan qabdu kana isinii galeeraa yaadichi. Isinii galeeraa yaadichi. Lafa waduwwaanii yaayiraa namni dhagaa hin jiru edha. Lafa waduwwaanii yaayiraa na dhagaa jirtu. Okay. Gabaabseen isinii himuu yaada. Afaaniin jechuudha. Taaftaa godhaan dhaggeeffadha. Ajjala jiraachuu dandeessi maqaa kee hin himne eenyummaa kee hin himne akka iccitiitti sii qabadheera. Barreeffama kee argeera siin deebifne asiin hin fayyadamta waan ta'eef